hajjiin icciitii gaaddisee baasee jira jechuudha. Gaaddiseen dhugumatti hajjii yookiin qoricha qopheeffattee akkasuma asiidii bitattee mana kaa'attee akkamitti qoricha jaalalaa namni wal jaalatu gaaddiseen namarraa soqattee icciitii isii guddaatu bahee jira jechuudha. Abdii mucaa miskiinaa akkuma ture jennetti miskiinaa abdii hajjiin ni haqqisiise jechuudha. Ni dachaafachiise. Intalli tuni dhukkubni isii deemtu namni isii duuba jiru fagoo hin taane maatiisis ta'uu danda'a yookiin immoo namoota godhattee qabdi. Intalli tuni ka'umsuma maaliin abdii bira dhufte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha anillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbii. Hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa hedduutu akka naa galatooma warroonni subscribe naa gootanii na jajjabeessaa jirtan koomentii babbareedaa ijoolleen hedduun koomentii babbareedaa naa barreessanii namni lama immoo ganna dhiisuu dide jechuudha. Nama lamaan san irratti xiyyeeffadhe jira abshira an akkanumatti isinii jira dirguu isinirraan dhaqu jaalatti jibbitus achuman jira anuma ati akkasirraan jijjiirame anumatu jijjiirama ati akkasuma tutooteetu isin jechuu barbaada baay'ee takka naa galatooma warroonni maatiin ta'e ammallee maatii ta'a isin jechuun barbaada. Asuma viidiyoo keenya har'aatitti yoo kan tarru ta'e waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Shamarran takka dhiira tokko gaafa jaalattu gaafa hanga nama san jaalattu jettee isiin alatti nama san hanga nasbeen baasutti malee hin dhiiftu abadan kana beeka. Kuni hojii shamarraniiti garuu namni garaagarummaa qaba. Dirqina jaaladhuun jaalalattaatu. Dirqina jaaladhuun jaalalattaatu. Tokkoffaa gaaddiseen balleessan isii abdii karaa malaan itti jaalatan dhiiftee karaa da'aan jaalachaa jirti. Yookiin asiidii isa siirii jedhamu yookiin isa nama jaamsu yookiin isa nama san malee ilaallu yookiin nama dubartoonni tokko dhiirri akka jaalatu gooti jedhan. Biyya ambaa keessa jira biyya keenya keessa immoo hin jira. Akka jedhanitti kuni rakkoon kuni obboleeyyan kiyyaa maaliifoo jettanii gittiin hin taatu. Ufii waan hunda balleessite yaaduma isaaniiti malee ijoollee kana lachuu tarii abdiin hin fuudhu ta'a. Maaliif abdiin yaadni isaa fagoodha. Dhiirri tokko beekaa. Dhiirri tokko karoora dheeraa qabata. Karoora dheeraa qabatu kana galmaan ga'uuf yaada. Abdiin nama karoora dheeraa qabu, nama kitaabota garaagaraa dubbisu, nama dandeettii cimaadha jechuudha. Garuu maalinni fuula isaatirraan beeksisu fayyaalessa. Garuu inni nama gaariidha. Gaarii immoo dhuftee jennee yartuu nyaatti jechuudha. Dubartiin nama nyaatti beeka kanan dagatina dubartiin wallaahi billahi dubartiin nama nyaatti. Dubartiin gara sijjeeftuun hin dhabdu dubartiin gara sammuu kee hadoochituun hin dhabdu dubartiin gara ati akka isii malee nama bira laaltu si gootu hedduutu jira. Isiin kun maali onneen isii dhagaadha. Tokkoffaa maana jaalalaan beektu odoo maana jaalalaa beektee waan kanaa raawwattu jechuudha. Dirqiidhaan gurbaan kun odoo ani jiru akkamitti intala tanaan irratti jaalatadha. Tarii abdiin immoo nama biraa jaalachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf meema ijoollee lachitti odoo dhimma qabaate qaataa gara amantaa islaamummaa deebisa. Ijoollee lachinuu abdii jaalattullee garuu abdiin ijoollee kana lachuu akka fuunetti dhibbaan dhibbatti jala sarara. Maaliif yoo jettan mucaa tokko koomentii na barreessee jira. Hedduu takka galatoomii obboleettii baay'ee jaaladha baay'ee galateeffadha. Guddaa takka naa galatoomii. Koomentii yeroo naa barreessitu koomentii bareeda naa barreessiti. Namni gaafa waan tokko bareedaa si barreesse akkasuma afaan keetirraa nama saniif du'aa godha. Namni sun gaarii na yaada jedhee akkuma ani yaadu kabirallee yoo dhayitee barreessite mucaan sun namni hunduu mucaa saniif gaarii yaada. Mucattii wayiin na yaadadha. Nama odoo yuutuubiin banatee sabiskiraabiin isii deemee jechuudha. Maaliif ree mucaan sun amma hin galtine fakkaata. Nama kamuu jala ijoollee Oromoo kamuu jala hafteen beektu. Kanaaf maaliif isin jechuu barbaade gara abdiititti deebina gara gaaddiseetti yoo deebine dhugumatti waa namatti gootee nama jisba'ee surraa isa teettee otoo mucaan kun fakkeenyaaf amantaa islaamaa akka qabatu taate teettee abdii mataatti rabbii isii qofa kadhatti rabbii isii uume tokkicha qofa kadhatti garuu amantaan isii kiristaanaa mucattiin ortodoksii na fakkaatte. Gaaddiseen ortodoksii na fakkaatte ani beekullee garuu abdiin akka inni nama ta'etti mucaa tana gaafa duraa maatirraa maaliif dhufte maatiif maaliif gargar baate dubartiin takka immoo dhiira tokko mana keessa taa'u tokko gaafa teetti jaanni jaalatti namni sun maal akka ta'e abdiin amma akka nama gaarii ta'e gaaddiseen ni argite beekame faayidaa isii barbaadde gaaddiseen amma itti seerumuu baattu abdii
akkanumatti dhalaa biraa lolaaluu baate akkanumattuu mana tokko keessa jiraatanii faayidaa isiitiif bira ta'etti. Faayidaa irraa fayyadamti. Faayidaan isii tokkoffaa mana kiraan kaffaltu, nyaata bitan jettu, uffata bitan jettu, saamunaa uffataa bitan jettu, gaazii waa hedduu jira. Faayidaan isiin abdirraa argattu guddaadha. Gaaddise dhugumatti. Dhiifamaa faayidaa fi abdii barbaaddi. Isiin otoo amantaa qabachuu barbaadde gaaddise ramadaana baranaa kana amantaa qabattee abdii dabalattee wajjin itti heerumtee jiraatte. Tarii ittis dabalamtuu baatu odoo abdii feete amantaa jijjiirattee turte. Garuu feetu itti fayyadamuu barbaadde. Isa moo galaafatuu barbaadde. Isa moo namni isii gorsaa jiru duuba jira. Viidiyoo jarri amma hajjin hojjete kanarratti dhugumatti gaaddiseen gaaf dhageettu ni maraatti. Miira hamaa keessa galti. Gaaf miira hamaa keessa galti nasbee namaa galaafatti. Gaaf nasbee namaa galaafatti nasbee ofii galaafatamte. Mucaa kanammoo maaliif kichuu isa kutuuf deemti? Maaluma gaafa gaarii namni namaa yaadu hamtuu namatti yaadu. Gaaddiseen amma dhugaa dubbachuuf amma viidiyoo hajjin hojjete kana ni dhageetti. Isiin jireenya ofii kana dukkaneessaa deemti. YouTube mindalagatu kanarraa yoo baduuf deemti. Isin galee maaliif jireenyi isii guyyaa irratti dukkanaa deema? Sammuun isin ni tuqama. Maal jetti jedha? Sababni isaa maalirree tokkoffaa abdii biraa ni baatti. Lammaffaa abdiin argattu mana qasiitti gaafa adda baatetti waciin hundi mataa isiitirra jira. Sadaffaas deebi'aa mana araba hojjattee hin beektu gonkumaa. Nama wajji bulullee miti yoo kana godhisan godhi jedhanii illee isin burcuqoo namarratti goote. Isaanii namarratti cabsiti. Tayyee akkamitti nama isin abdii wajjin jiraatin araba wajjin hin jiraattu gonkumaa. Isin abdii wajjin hin jiraan araba wajjin jiraachuu hin dandeettu. Sababni isallee maaliif amala hin qabdu. Gaaf amala qabaatte malee gaaf rakkoo argite malee nama wajjin jiraachuu hin dandeettu. Ati amma fakkeenyaaf yoo rakkattee jette biyyarra gaafa baatan ijoolleen gaafa biyyarra baatu ni bootti. Galgalas ganamas ni bootti. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaate waan maatirraa fagoo jirruuf boonnee mimaan keenya kana fixannee waa hedduu keessatti barsinee ergasii immoo kaane jireenya mataa keenyaa keessatti akkamitti seenna yaada kaafne yaada bakka maatirraa fagaannee jira bakka abdiis kutanne hojii keenyatti fufna jechuudha. Dhimmimaan sunurraa dhaabate. Isheen amma akkasillee ta'uuf baay'ee ulfaata. Oduu durarraa mana namaa dalagdee dhufte oduu maatirraa fagaattee dhufte akkasi. Garuu maatirraa fagaattee jirtu maatiinis achi keessa jiraata. Isheenis achi keessa jiraatti mana arabaa dalagdee hin beektu. Isheen tuntum achi keessatti guddatte na fakkaata. Achi keessatti dhaltuu baatu garuu isheen nama achi keessatti guddate. Kanaaf rakkoon beektu. Haati mana namaa dalagdeetti fiddee kenniti. Bakka seentee gaarii nyaachiftee gaarii obaaftee rakkoon beektu. Gaaf mana abdii kana baate ishee akka sammuun ishee tuqamtu akkatti dhibbatti natti dhagama. Dhugumatti dhibbatti. Maaliif maatii biraa fiddee dhuftee isarra qubattee isin laala gaafa duraatu mala isin ati gaaddisee silaa otoo mana namaa dalaguu heddee mana sa'idoo deemti. Otoo mana namaa dalaguu deemti fatiyaa bira deemti. Otoo mana namaa dalaguu barbaade waan ofii koosan bira deemti. Namoonni kunniin kun namoota ijoolleen mana nama arabaa hojjattee dhuftee irratti ijaasaa buutu. Irra guddinaa nama fatiyaa sa'idoo bakka kunniin dhaabbaayanii nama ijoolleen mana arabaa hojjatanii deebifatti fakkeenyaaf fatiyaa sa'idis akkasuma maaliif isin otoo mana arabaa dalaguu barbaade garuu gonkumaan barbaaddu. Kana hunda dhiiftee eenyu bira dhufte abdii bira dhufte. Abdii bira gaafa dhuftee kaatee bayyanattee jiraattee waa hundumaayyuu amma gaafa san xiqqoo turte amma guddattee jirti jechuudha. Addaan baafattee yuutuubii kanas ka duraan caalaa jabaattee irratti hojjisiiftee bakkaan jiraa miti hojjattaa jirti jechuudha. Haala bareedan dhufte. Garuu gaafa minyootu dhufte minyoota illee dura abdii bira sa'idoo bira turte beekaa. Sa'idoo biraa isheen asirranii bakka minyootis maaliif isii kana bira dhufte erga isiinum teette ka jedhutu bakka namni jiraa miti wal jajjabeessuun maal jechuun dhuftee hajjira teette. Ijoollee lachinuu abdirraa ni qabamte. Maaliif qabamtee abdirraa isin gala tokkoffaa qophaa jira. Mata yoo taate yoo biyya san jiraadhe asii jechuutti hawaan ture. Garuu yoo abdii hawallee rakkoon qabu hawaan ture. Otoo jedheen jira dhugaa dubbachuu otoo dhiiraa akka abdii kana argadhe jedhee beeka.
narraa fagaate malee utuu achi jiraadhe narraa fagaate malee kaamila nama quufatti abdii bira achi bira gara bira laattama quufatti sila kaamilaadha namni mucaa kana qabee deemu sila kaamilaadha namni abdii manatti abbaa manaa godhatu maaliif isilleen kakkaraas namni jaalala kana laala dhiira bultiif taatu laalu isinii galee namni jaalala laala faalladha wanna hundu faalladha kanaaf isiniin jechuu barbaadaa gaaddiseen akkasitti of dogongorsiiftee rakkoo keessa of galchitee maal jettee dhugaa dubbachuuf ni ulfaata maal goonare wanni goonu hin jiru wanti nu goonu gorsi keessan bu'uudhaan uleen keessan buutuu dhiitan dhiitichuun keessan buutuu dubartii akkanaa maal godhu beektaa an fakkeenyaaf hajjiin isilaa likki isii galchachuudha likki isii galcha. Icciitiin kun immoo hajjii birallee hin jira. Hajjiin akka isheen dawaa gaafattillee garuu immoo intalli kun immoo haga abdii bira seente hajjii bira seente dhugaa rabbii dubbachuu qaata sinixxil jettee qajeeltee taattiin jechuudha. Sinixxil maaliif ree bakka kan jira miti namni gara laafaa fi gara laafaa fakkeenyaaf abdii fi hajjiin garaagarummaa qaban. Abdiin gara laafaa hajjiin garaa jabaata. Kan namni beektu jechuudha. Caaltuu taatee wajjin jiraatti faaya nu gattee deemte. Caaltuu taatee wajjin jiraatti. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyallee isinitti dheeressee jira. Hamma dandeettanii koomantii arrabsuu otoo hin taane koomantii tasgabbaa'ii obsi. Yaani abdillee kalasaa moof shakkee jira ofirraa baasa. Koomantii isii barreessitan akka gursaatitti barreessa fi maaliif intalli kun jijjiiramuu dandeetti. Tarii abdii sodoon taane nama biraatis gaafa dabalamtu isheen kalas jijjiiramuu dandeetti. Hin beekamu amala kana lafa kaatu. Garuu amma amala lafa kaatti garuu baay'ee miidhamti. Miira akka malee jaalattee jirti jechuudha. Hajji sirriimatti jaalattee jechuudha. Ilaa abdii jechuudha dhiifama. Kanaaf viidiyoo keessanitti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'inaa galatooma baay'inaa ulfaadha. Dhugaa baay'ee tokko na jajjabeessa jirtanii. Baay'ee tokko isin jaaladha warroonni koomantii babbareedanaa barreessitan warroonni na arrabsitan illee baay'ee isin jaaladha sababni illee dhuftanii na hordoftanii ati maa akkas jetta ati maa akkana taate akkas jettanis ani rakkoon qabu akka fedhessuu ta'e ofii kiyyaarraa bada malee namarraan badu isinin jechuu barbaadaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi